Tummattis dhaqee jira. Namoonni biraa asuma maayiluma takka irratti bakka tana waraana hedduu garagaraa faa jira. Kadhaqee itti himatee wanni kun ni ilaallatu ja'aniin faa jira. Wanni kun hangam takka dhugaa? Dhugaadha amma maame waan sirrii na gaafatte maallaqa kana baankii qofaa miti irra guddaa laal maallaqa ni fuuta dallaalaa jira ganda keessa bikka akkanaa keessaa siin jaama saa akkanaatii wajji keesseetti guyyuma adii kana dirra keessee deemte amma naannoo cirootti maaltu ta'e rontana baatii muraasa dura manaa nama fuudhan ijoollee nama shammoo kana maallaqa gaabika akkana fiddaa jaayameeniti maallaqa fuutee deemu jirtiin koy dubbitee tanaaf deebisaa taate manumaa fuudhanii manumaa manaa fuudhanii ija siidhan ija manaa gabbaate dura shaashii gurraachaan ija siidhanii siif deeman amma gaa maallaqa kana fuudhanii osoo deemaniini qabaman poolisiin biraa qabde guyyaa maallaqa kana isaanii geessuu deemu ganda gisee qaban qabamneetti man dhaabbatanii dafaa dawwalaa jaameenii maallaqa sanis mootummaan harkaa qabeechi dantaa isinii kannee warra kannisaniin maallaqa kana ummataa yoo deebisuu baattan beekadhaadhaa jaameenii maallaqni sun deebi'eef eekam poolisirraa maallaqni sun deebi'eef ummata maallaqa kana deebisaadhaa jaameenii gaaraa jechuu silaa warra gaaraa ta'e beekadhu hageeffamuuf yoo deemu poolisiin kara qabde kun. Warri qabame kun warra waan dirree taa'u. Maame kun waan dirree taa'u warra geeffamu shawwaduu hin danda'anii anamma gurbaatti kaadha akkasii taasoo kun waan beekamaa shawaa keessatti isaa ta'u biyya fedhe keessatti qaamni maallaqa nama gaafatu jiru qaama riphee lolaa mootummaan wanni keessatti hundeessee jira. Kanaaf fuudhu jira malee guyyaa adii biyya si geessanii jira. Biyya namni hin beekne jira caakkaa meerargee naannoo cirooyoon siime caakkuma si geessanii keessatti namni si limuu jira. Lafa jala bosonni guddaan hin jiru. Mootummaa kun daariirra jira. Ni jiraate lama gujjirree ajiidha bitti teenya caakkaan qabdu. Okay, galatoomii na harki. Namni biraa akka gaaffiirraa qabu ni jira. Yoo jiraachuu baate. Ijoollee raddeetiif nagoota akka waan kana dhaaba. Waan keenya ammallee irra dhumna. Qaamni nu dirmatoo jiraate namni keenya bikka jiru waan irra jiru san irratti wanni irra duute waan gootummaa duute haqa keetiif osoo deemtuu duute diinaa seejjeese jaameef duuba deebii takka malee sochitti cichuudha qabna teettuun qabaa galatooma. Okay, galatooma. Ilaali jara keenya. Maame takka qofa dabalu. Takka qofa irra dabalu. Ayyee. Lakkoofsa jijjiirradhu hajjala lakkoofsa jijjiirradhu naan jedhama. Galatoomii ana rakkaa ajaa'iba lafa keessee bar waan si ajaa'ibsiisu shiftaa gaafa wayyaanee sanis ni jira. Galgala makiinaa takkaa fi lama sidhawa waan fudhatu ni guutata baatii lama sadeechitti hin deebi'u. Kuni wanni adda godhu maali ni beektaa? Ayisuuzii 6 qabatus 20 qabus 30 qabus hanga maallaqni dhufu torbaan guutuu bara achi taa'ee eeggataa bara. Torbaan guutuu mee kanaan shifta jechuu dandeessaa? Ayisuuzii gubbaa gad deemtu tajalaa ol deemtu hunda qabateeti hanga maallaqni akkaawuntii miliyoona seenuu ayisuuzii san cinaa taa'ee si eeggata. Mootummaan eessa jirti? Torbaan guutuu wali dhaabee makiinaa kana wali qabanii hanga maallaqni akkaawuntii seenuu taa'anii eegan. Amma kun shiftaadha. Bar karaa kana waraana hedduu jira bar naannoo kana amma naannoo ijoolleen itti qabamtu kana karaan kun ammas karaa federaalaati waraana hedduu jira bar. Naannoo wanni kun itti ta'u kaambii waraanaa kiiloomeetira 2 ta'u. Kiiloomeetira 2 ta'u kaambii waraanaa. Yaa jara keenya laal hedduu galatooma hawaasni kuni wanni hawaasa kanaatiin tokko isin ibsa. Rakkoon ganda keessatti kophee milishaa bitaadhaan lafa milishaa qotaadhaan maallaqa nageenyaa ja'anii irraa guuran isaaban qabu. Ilmaan isaanii kan waraanaaf jalaa guuran isaaban qabu. Kana gubbaadhaan mootummaa kanaa akka rabbitti sagadaa waan mootummaan kun gaafate hunda godhaa jira hawaasni kun. Wanni garaa nama nyaatu silaa fincilee tarkaanfiin akkanaa irratti fudhamee nammararu hawaasa fincilaadha jaame.
Kana gubbaadhaan lola Somaaleen irra bantee jirti. Mi'eessoon bordoddeen cinaaksaniin dirra dhawaadhaan wanti irratti hin godhamne hin jiru lafarratti. Kana gubbaadhaan karata mootummaatiitu jira. Wanni kun waan jiidhaadha. Waan oolee bulu boqqolloo miti. Waan guyyaa tokko yoo aduu keessa dhaabbate gatii dhabuudha. Gatiin waan kana ammaas akka malee qaalii. Yeroodhaan guuramee yeroodhaan dhaqqabamuu qaba. Inumaatu silaa makiinaan fireezaraa irratti dalagamuu qaba. Dhugaa rabbii yoo dubbanne akka Itoophiyaatti wanni kun qarata guddaadha galcha. Abbaan fedhe laaluu danda'a. Galii guddaa kagalchus akkuma biyyatti jimaa kana. Garuu jimaa kana ummata kana irraa kaasuu barbaadan, ummata kana dadhabsiisuu barbaadan. Magaazana jaaran ooroo fireeshii jaanii. Magaazana keessa gurguraddaa. Kiraan magaazanaa quba kafala jarri kun. Fidanii jaaraniif. Magaazanni kun biyya kabaddeessaa jiru, ka galamsa jiru, ka awwadaa jiru isaaf hin galu. Diiggaa manaa kana hunda obsaniif. Kamaatiin ala gaffacaatu. Arrammoo maal hawaasa kana akka godhuu barbaadu jimaan kun guyyaa takka guyyaa lama sadi yoonini qabame jara keenya. Akka waan laaftutti qabeenya abbaa qabeenyaa tokko asmaachinnaa laakii guddaa makiinaan takka jalaa garagaltee miti. Makiinaan gaazaa tokko gubatee miti wanna kun. Humaarraan tuqamu nama sanirraa. Abbaa qabeenyaa guddaarraa. Wanni kun makiinaan takka gubatte jechuun Adaamaa fi Finfinnee tana keessatti namoota meeqaa waan kanarraa eeggata jara keenya. Bitteena nama meeqaati namoota meeqaa waan kanarraa kiraa kafalee lubbuu isaa jiraachisa. Adaamaa fi Finfinnee tana keessaa. Akkasitti baadiyyaa keessaa qotee bulaan kun namoota meeqaatiitu warra garaabaa dhahu, warra waan kana irraa ta'u, kajala akaafu, kajala qotu hanga hundatti nama meeqaa makiinaa takkittii tanarraa mashruufama. Waan kanaan mootummaan qoosuun hin ta'u. Wanni kuni dhugaa rabbii miira keessa nagalcha gizee waan kana dubbadhu. Waan beeynuuf. Adaamatti waan godhaa turanii jira. Waan hedduu godhaa turan uummata kana. Magaalaan lafa Adaamaa kana keessatti lammaan faan qubsiisanii jira. Jiddugala gabaa dhaabaniif jira. Waan san hunda harkaa fudhatanii uummata kana dhuunfaa ifitti galchanii jiran. Uummatni qubatee san bakka itti naggatu jaanii. Jiddugala jimaa kanatti jaanii. Akkuma reefu obboleessi kiyya kaase boolee fi wanni kana keessatti akka wanni kun waan diraagatti dhoorkamaa jira. Manni kireeffamuuf bakka hedduutti hin gurguramu. Bakka barbaadde mana kireeffattee wannan gootu akka waan diraagatti. Qaamni mootummaadhaa tokko yeroo jimaa bitatu ifii qabateen deemu. Waan inni ijatti tanaan an arge. Ijoollee xixiqqoo fuudheeti. Ijoollee xixiqqoo jimaa bitaa inni harkaan hin tuqu. Ijoollee xixiqqoo tanaatu akkanatti adda qabee laalaa. Gubbaarra dhaabbatee laallatee ijoollee xixiqqoo tana qabee deemaaf. Wanni kun seeraan dhoorkamee jira. Akka waan seeraan dhoorkamee gabbaasuu barbaadanitti. Waan abiyyiin kana dura jee Muusaa Suwaalaatiin. Gaafii Muusaan Suwaalaa paarlamaa keessa gaafate waan abiyyi deebiseef. Akkamitti akka tuffatee deebiseef. Muusaa Suwaalaa hawaasa gizee bakka bu'u hawaasa Islaamaa qofaa miti. Yeroo paarlamaa dhabu. Hawaasa naannoo sanii kiristaanaas Islaamaas rakkoo naannoo sanii bakka bu'ee paarlamaa dhabu. Waa'ee gatii gabaa jimaadhaa yeroo gaafatu deebisaa abiyyi deebiseef isin hundi dhageessanii jirtan. Soomanaa fi jimaa maaltu waliif fidee Islaamaa fi jimaa maaltu waliif fidee je'ee gaafii inni deebiseef Muusaa Suwaalaati. Hawaasa bakka bu'ee dhaqe. Dirqama waan hawaasni kun galii godhatu waan naannoo sanii irraa dubbachuu mirga qaba hawaasa bakka bu'ee dhaqe. Ergas booda hin agarree jechuudha. Waan kana uummanni kun mirga ifii qabee gaafachuu qaba. Mirga ifii qaqqabee gaafachuu qaba. Kuni fincilatti si naquudha. Okkoratti si naquudha.
osoo okkoratti hin deemne obsa qabaatee obsa akka sibiilaa qabaatee eenyu akka gaafatus eessatti akka dubbatus akkamitti akka gaafatus obsaa waan kana gaafachuu qaba. Yoo wanni kun didame immoo Harargeen Hurmuuzi Itoophiyaati. Karaa guddaa Jabuutirraa Somaaleerraa isin keessa ol dabraa jechuudha. Wanni qabeenyi keessan makiinaan keessan dhangala'ee badee osoo dheessuu karaarratti badee eenyutu beenyaa kana sii kafala. Tarkaanfii barbaachisaan harka kee jiraa jechuudha if kabachiisuun. Bilchoo harka kee jira. Kana dura wanni godhamuu qabu hedduutu jira. Obsa akka gaariitti qabaachuu feesisaa miira keessa galuu hin qabu. Falmaa isa dhugaa hanga oorroo fireeshisan if keessaa buqqaasu takkatti hawaasni kun falmuu qaba. Silas walitti dhiisan nu keessaa bitan. Kanaa cheekkotii dhufanii bitan, maalii dhufanii bitan. Yeroo garaagaratti waa'een jimaadhaa kun ni ka'a. Garuu akka gaariitti qaama biraa irratti xiyyeeffachuu dhiifne obboleessi keetis yooniin ka cubbuudhaan si deemu taate dura dhaabbachuu danda'u qaba. Amma fakkeenya xiqqashee tokko kaaseetiin irraa bu'a. Waan Harargee lixaa keessatti. Harargee lixaa tana waggaa 8 kana nama meeqaa dhumaa jira. Qallicha anasoo jaaniin achi kaatanii mootummaan kaatee isaan sirna biyya san keessatti gaggeessaa jiru. Bordoddee irratti, masalaa irratti, aanaa daaroo labu, mi'eessoo irratti naannoo inni bulchuu miti. Kan ijoollee xixiqqoo maa dhukkee nukkaaf tajanii ajjeesan. Hardiim irratti maaltu ta'e? Daaroo labu hofiitti maaltu ta'e? Masalatti maaltu ta'e? Bordoddee irratti maaltu ta'e? Ajjechaa kana anasoon harka keessaan qabu. Gandaan guuramteeti nama difeensi godhuudhaaf lallabdaa jechuudha. Gosaan jaaramtee. Hoggana isaa jalatti ajjechaan dillituun saamichi dilli kun ka godhame. Abbaa barbaadees yoo ta'e anasoon hawaasan caala. Abbaa barbaadees yoo ta'e. Reebichi ajjechaan bulchiinsa isaa jalatti godhame kana jalaa na jamba'u. Gosateetii miti yoo barbaade mataarra cafaqatta. Dhimmi dhimma sabaati. Dhimmi dhimma biyyaati. Dhimma gosaatii miti. Dhimma mootummaati. Ol deemtanii hattuu gosaan cuuphamtanii namarratti faarsuudhaaf, dhooysuudhaaf, dahoo dhaabbachuudhaaf. Inni mootummaa dabar. Maal sii godhe? Hawaasa kanaaf maal godhe? Qabeenya hawaasaa ka ganna qabu kanaaf maal godhe? Har'aa ati hulaasaa dhaabbattee dalagaa sii kannuu mal. Isa faarsitee buluu mal. Si jaaree akka wajjiin hawaasa caccabsituuf wanna maandheeffachuu mal. Gosa takka bakka hin buutan. Hattoota isin hundi. Hattuu gosa keessaa baateedha. Isiniin daateeti hawaasa kana mootummaan kun caccabsaa jira. Abbaa keetis yoo ta'e gadheen gadheedha. Baalageen baalageedha. Waan gosa irratti ijaaramtanii kun hin barbaachisu. Hawaasni waan akkanaatiin diigamuus hin barbaachisu. Tuulamarraa dhufe, Jimmarraa dhufe, Wallaggarraa dhufe sirni kun tokko waan sirnichi caaseeffamni itti kannee hojjeta malee waan warri carcar ituun itti kannitee miti kan inni hojjetu. Kana beek waan takkaas godhuufis hin danda'u. Sirnichi Oromiyaa guutuu yoo jijjiiramin waan takka anasoon waan takka godhuu hin danda'u. Uummata ituutiifis uummata carcareefis. Oromiyaa guutuu wajjin waan harkatu harkata. Garee cubbuutiin ijaaramtanii asitti gosa maandheeffattanii nama keenya irratti hin duullu kana keenya laal gakkeenya nama keenya wanni jaamu takka hin jiru. Isin hundinuu warra isa jalaan
cubbuu dalagee ummata kana saamuudhaaf haala aanjeeffachuu jiru jechuudha. Gosatti hirkachuu feetan hin ta'u kun dhiifama jara keenya miira keessa gallee gadaa nu qabiree gizee oowwin. Yaran hin jirtanii? نجي مامي جال سامي أكتر خن نمي Oo jaal Saamiyaatu jira. Saamiyaa Usmaanii. جال سامي Saamiyaa fudhadhu. Tole jara keenya akkam ooltan. Akkam oolte maamme. Ooltanii jirtanii raasiyaa ta'e akkam nagaa. Oolle fayyaadha. Dhiini haa si danfuu maana danfan jahin dhiini si danfuun haquma. Namni haqaa dhaabbate dhiini ni danfa kaan dhiini isaa ititee taa'a jechuudha. Onneen timaatim taateetu hedduudha amma. Jara keenya wanni baharra deemu jiru kun tokko saaminsa lama duguggaa shanyiiti. Durirraa haa jalqabnu gaafa jarri kun OPDO jala turanis waan baharratti haa ture ni beeynaa jechuudha. Bara Ihaadigiis kotonee buqqaasuun hadiida baaburaa buqqaasuun naannawa bahaa kana laamsheessuudha. Naannawni kun waan taargeetteef qaba. Tokko qaroo ijaati. Qaroo ijaa hoggaan jiru bu'uura qabsooti. Uummanni kun yoo diinagdee hin laaffifne yoo jiraasaa keessaan ajjeefne yoo hayyuusaa keessaan ukkaamsine yoo tuffanne undermined yoo goone uummanni kun gadiin taa'uu nukka'aa uummata kana caccabsuudhaaf qabsoo tana caccabsuudhaa jedhanii yaadan warri kun. Wanni kun irratti yaadameeti irra qophaa'ameeti waanuma guyyaa keessaa tahee miti. Wanni baharra deemaa jiru kun. Fakkeenya tokko fudhanne amma saamichaa jira ajjechaa jira jedhan. Silaa mootummaan jiraate ajjechaa tana abbaan fedhe ajjeesu qabu uummatarraa qaama mootummaadhaaf hin jeessani. Arra garuu qaamuma mootummaa ifiin jeessaniitu shiftaa 120 jaarratee akkaawuntii banee fi uummata saamsisaa jira. Uummata hoggaa qaba miliyoona gaafatan 100,000 gaafatan kun hagalu jiru akkaawuntii baankii biyyaati. Baankii biyyaa san kan kontirool godhu mootummaadha. So qaamuma shimallisfaan jaaraniitu uummata kana saamaa jira. Qaamuma saniitu akkaawuntii banee fi uummata kana akka kana godhaa jira jechuudha. Qaamni biraa hin jiru. Mootummaan kun kan mootummeef hin jiru kun volkaanoo irra taa'u jira. Volkaanoon tun gaafa dhoote sirna san hundeedhaan balleessaa jechuudha. Uummanni tokko ati ajjeefteef, ati hiiteef, ati saamteef waan ka'eef san dhaabsisuu hin dandeessu. It is matter of time. Yeroodhaaf malee haga dhumaa dhaabsisuu hin dandeessu. Uummata haqasaa falmatu tokko. Anka ajaa'iba natti yeroo hunda dubartoonni naannoo bahaa bakka bu'an dhiiran argu gaa. Dhiira tanan galchuu hin barbaadan. Maaliif? Dubartoonni empower dubartoota godhuun gaari. Garuu dubartoonni naannawa bahaa kana bakka bu'ee jiru dilli shirgud jechaa yaa'u kun uummata isaanii miidhamiinsa uummata isaanii kanan arkanii. Uummata kana daangaa Soomaaliyaatiin lollitti baname dirree dhawaa keessatti abbaa fedha isa seenee ajjeesa. Kun cufti karaa asabootiin lola deemuu ni agarra. Kana cufa kan mootummaa abbaan ifiin jedhu kun godhaa jiru. Malee qaamni biraa kana godhu hin jiru. Kanaaf maal godhuu namarra jira? Uummanni keenya uummanni Oromoo walii galattee keessaafuu qaamni miidhamaa jiru kun karaa bahaa kanaan walumaa galaan Harargee bahaa dhihaan jiru. Walumaa gala zooniin bahaa kun mirga isaa falmachuu danda'uudha qaba. Haga jiraasaa keessaa guuranii ajjeesan, haga qabeenya isaa saaman usee taa'uun irra hin jiru. Jimaa biyya sanii kajabuuti dhaqu ka daldalatu shimallis mataa isaati horii isaa guurratu. Garuu xixiqqaarraa hafe kan uummanni keenya ittiin jiraachuuf olii gadiin deemu hoggaa makiinaarraa buusanii akkas godhan mootummaa miti shiftaadha. Hoggaa inni shiftaan sanuu mataan isaa mootummaadha. Mootummaa shiftaati. Jara keenya waan tokkoon dhiifa manaa godhaa. An tuulama jechaan jiru macca jechaan jiru garuu shiftoota maqaa shawaatiiniif jaare.
خك جنرال لخيس جرو خك كورنيل لخيس جرو خك بريزيدانتي أوروميا جان كيس جروتو قام كان الرجاك هجة yakka kana kafirraa dhaabsisu ummata. Ummanni ijaarame tokko ni iyyatani dubbata. Ummanni kun akka wanni fi Iftoota dhaabbanne maqaa shawaatii fi murruktaa jirti. ummanni laki tuulamni murruktaa jira. Macca murruktaa jira. Warra maqaa shawaatiin deemmatu. Warra maqaa alagaa ifi maxxansee maqaa Oromoo lagate kana. Okay? Kana godhaa jiru. Okay? Kara kaaniin yoo dhufne ummata keenya akka waliif hin dirmanne gandaa fi gosaan cabsanii jiran. Ummata tokko gaafa moohuu barbaaddu gandaan adda guurta, gosaan adda guurta, balaa amma dhufte kan fidan jechuudha. Nurra fidan. Kanaaf ummanni keenya dammaqinsa qabaachuu qaba, awareness qabaachuu qaba, ka alaatis sagalee ta'uufii qaba, ka keessaatis falmachuu qaba. Amma duratti abbiyyoo waan je'eetu jira. Namni dhumu jira yennaan namni miliyoonni nu yoo dhume haafee ni ga'a je Ameerikaa keessattuu namni dhumaa jira. Namni kun isaan ni finna je'anii fi isin dhumu. Isaan ni beeleessina je'anii fi isin beelaa'u. Garuu ibidda kana gubachuu taa'u warra mootummaa ifiin je'u mataa isaati jechuudha. Kanaaf haalli isaanitti nama jilbiifachan hin jiru. Uummanni mirga isaatiif falmachuudha qaba, mirga isaatiif ka'uu qaba. Zooniin bahaa akka jirutti pirezidaantii Oromiyaa ka jedhan zoonii bahaa qubaas hin qabu, bulchaatiis hin jiru, ilaalcha inni zoonii saniin laalu fakkeenyaaf ummata bahaa ka buqee Adaamaa fi naannawa jiddugalaa kana keessa ture waan inni irra hojjete achirraa laalanii ilaalcha inni zoonii bahaa kanaaf qabu beekuun namarra jiraan jaa fayyaa ta'a. Taap godhaa jara keenya. Shayinii yoo fedhachiin kutaa akka nurratti hin cufne taap godhaa. Iddoo taap godhaa. Taap godhaa. Koppilinkis godhaa. Gammachiis. Hello, akkam jirtu? Nagaa jirtu? Jirta akkam jirta? Jirra galata rabbii. Wanti isin jiraattan kun waan dhugaati. Kana durallee taazamnee ilaalaa turre waan baay'ee argaa turre biyya irra rakkoon baay'ee jira. Especially gara naannoo bahaatiin ka jiru ammoo rakkoo adda ta'e kan amma uumame kun rakkoo addaati. Tokko uummanni sun kan jiraatuun uummanni naannoo sanii diinagdeen guddaa inni qabu jimaadha. Jimaa kana afaan yoo qaban uummata san dadhabsiisuudha. Inni lammataa ammoo roorroodha. Uummanni kun akka dadhabu akka wallaalu gandaan illee qoodaa turan akka as miidiyaa kanarra dadhagahu. Ganda akkasii ganda akkanaa jedhaatuma kana dura deddeemaa ture gara waggaa 3 waggaa 2. Wanni kun deemee ammoo dadhabsiisaa guddaa irra gaheera. Waan kanallee warroonni naannoo san jirtan tokkummaa barbaachisa. Namni tokko yoo ta'e akka salphatti uummata Oromoo udu tokko ta'e qaamni biraa keessa seenee akka fedhetti gara fedhetti hin dabsu. Rakkoon guddaan jiru naannoo Oromiyaa keessattuu naannoo bahaa kana kan miidhaniini walitti oofuun gandarraa qoodanii kutaan qoodanii gosaan qoodanii achi booda amma diinagdee dhufan. Diinagdee kana ammoo karaa dadhabsiisuu jechuun akka uummanni naannoo sanii dadhabu akka uummanni naannoo sanii miidhamuuf wanti kun dhufe. Kanarra maal jechuu barbaade tokkoffaa tokkummaan haa jiraatu Oromoo hunda kutaa bahaa dhiyaa kutaa hundattuu. Lammaffaa ammoo warri naannoo san dhalataa naannoo sanii taata Oromoo keessattuu waa'ee tokkummaa jabeessa. Waa'ee gosaa waa'ee gandaa osoo dhaga'uu dhabee baay'ee dhaga'uu dhabnee akka Oromootitti illee dansaadha walumaa galatti jechuu barbaadeeti. Yaanni kiyya kana inni kun ammoo waa'ee jimaa irratti yeroo baay'ee aniin muummicha ministeeraa illee dhageeffadhaa obbo Shimallis illee dhageeffadhaa yeroo tokko afaanii wanti afaan isaaniitii bahu dansaa miti waan gaarii miti jechuun dhimma jimaa kanarratti yoo dhaga'u jechoonni isaan fayyadama ainuu fayyadamuun natti hin tolu yeroo tokko. Kanaaf isin yoo jabaattan uummanni naannoo sanii uummanni Oromoo yoo jabaanne nu tokko yoo taane dubbii dubbatanillee eeggachaa dubbatanii waan jedhuufi akka yaadaatitti yaada koo kaasee galatooma waan affertaniif sinin jechuu barbaada. Yaa galatooma jara keenya laal jara keenya dhugaa dubbachuudhaaf kan Harargee bahaa keessaa Awwadaayis Aramaas qorqaa jiru gabaasni isaanii hundi dhufee jira. Waan kanarratti hawaasni qurtii qabaachuu qaba. Gosa tiyyaa tuqamee maaliif tuqamee akkanaa akkasii taanaan rakkoo tana ifiif miskiina keessan irratti hawaasa keessan irratti naggaatee keessan irratti irra qabaa jirtan. Dhimmichi dhimma biyyaati.
waan Oromiyaa guutuun heeraa fi seeraan mootummaa nagaa harkateeti Afrikalloos ituumbannaas kutaan biraatis sikkoo mandoonis nageenya waaraa harkata. Nama gosaan jaaranii isin addaan fuudhanii wanta gosaa kana jalatti yookaan dhumtan taate rakkoo tana ifiif ifirra qabaa jirtan. Ifiif ifirra qabaa jirtan jechuu barbaadeeti. Warri gartee mataan isaa fayyaan qabu. Waa hedduu erga keessaafuu waan kana kaafne waa hedduu keessaa wanni garagaraa jaamu jira. Harka si dhufu. Alima gosateetiti si dhufu. Guddaa gosateetiti si dhufu. Sheeka gosateetiti si dhufu. Sheebi gosateeti, beekaa gosateeti, guddaan gosateeti yeroo gosti ta'e akkana murruktaatu si dubbachuu qaba. Yeroo gosti ta'e akkanatti ajjeefamtu. Yeroo lubbuun isaanii lubbuu shimbirroo hanqattu. Qabeenyi isaanii yeroo murruktaa'u si dubbachuu qaba. Sagalee si ta'uu qaba. Walis si qabuu qaba. Kanaan ala maafiyaan baalageen gosa hunda keessa jira. Hattuun mootummaa jala deemtu tan gurmooytee ummata saamtu gosa hunda keessa jira. Gosa hunda keessa namni nu rakkisaa jiru warra kana. Warra kana jala murtanii itti himuu qabdan. Yoo san hin taane nama kiyya baalaan irra cabsaa, gosa tiyya baalaan irra cabsaa, mootummaa walii qofa irratti yookaanuu nama biraa irratti hin duulaa no. Wallaggaas walloos tuulama keessaas hattuun garaa ifiitiif deemtu garaa ifii maadheeffattee hawaasa qorkitu ta yeroo qabamte gosa dheessitu ni jirtii quba qabaadha. Waan kanaa yoo inni shawwadamne jettan furmaataas hin harkattan. Galatooma hangaatu fudhadhu. Okay, aye, akkam jirtu maal ne beeta biyya kana keessa maaltu deemu jira waa'ee jimaa kana wal qabsiisee wanti nan dubbachuu barbaadu gizee hunda arra ozoon taane waggaa shanarraa waywaachuu turre nuti ijoollee jimaa finfinnee as keessa jimaa dalagan qabanii magaazina asii irraa fuudhanii diisanii dura magaazina isaanii irraa fuudhanii magaazina yalaa jiisanii eega magaazina jiisan harargee gaddeebisan eega harargee gaddeebisanii jimaa kana fuudhaniiti nama silaa ijoolleen ta'e ta'e fi duraan dalagatu turte irraa oofanii akka ishiin micoorree fudhatte isaanii qaamni mootummaa ofii isaatiif daldaluu eegalee jechuudha. Hiyyeessi humnaan qabu in dubbadhee hojii mana hidhaatii yoo ififin dalagadha jee gamanaan biizinasa isaa irra cufan gabanaan hidhaan sodaachisan yoo na maal godhuu qaba xabaa ala baha jechuudha ijoolleen jechuudha xabaa ala baati yoo na maal gooti harargee gaddeebitee finfinnee kana keessa onsi namni duraan naggaadee cimaa jimaa akkana qabee dalagu amma mana takka keessa nama sadi nama afuriin sigalee sanuu boolee Mikaa'el kana keessa mana isaanii jala jijjiigaa keessaan irra dalagan irra cufsiisaa daardaaree akka gurbaan kophaa nu baasan jedhe san nama keenya qabanii daaritti dhiibaa jiran akka harargeetti kan hin dubbachaa jiru jechuudha. Qabanii kophatti dhiibanii kophatti baasanii amma maal fidanii ajjechaa kan irratti gaggeessan amma shiftaatu ajjeessu jira maal godhu jira minaamin qaamni mootummaa kana dhibuu kaabineen harargee keessaa gizee namni ofiidu gizee obboleessi keedu gizee haati kee beeloytu gizee ati silaa roorroon sirra deemte yoo gabbaatee nama keetiif sagalee hin taane yoo nama keetirraa kaatee paarlaamaa san gubbaa dheetee nama keetiif hin dubbanne maaltu isaati hoggansa ja'am hoggansa gizee ja'amu namni sigalee miti itti gaafatamummaa fudhatee ummata dhaabbatee rakkoo ummataatillee achitti ibsee dabarsee yoo ummanni silaa kalolu isaatillee ummata tasgabbeessa itti gaafatamummaa hin fudhatan wanni isaan godhan uffata isaanii kasuufa qabulleen suufa isaa uffatee bareedee walgahii afaan dhaabee dhaqee taa'a rakkoo ummataan dubbatu akka hawaasni keessa jiruun dubbatu ummata ijoollee qeerroo amma lafaa ka'aa jirtuu fi tanarratti hin dalagu misoomuma kan harargee keessatti misna siraataan gaggeeffame akka harargee lixaatti mee bakkuma bareedduu sigalee wanni takka yoo hidhaamna bakkuma bareedduu takka mee haroo carcar takkittiisan sanuu sirritti hin bareechine mee harargee lixaa keessatti tamtu bareedee misoomaaf akkasitti bakka as baasanii sila nama agarsiifatan ni qabna hin qabnu garuu du'uu hidhamuu salphachuu warra salphinaa taanee hafnee jechuudha biyaansi unkaan mabraatii husna sirraataan hin qabnu sanarraan kaafee waa hedduu jira isinii galee miti kanaafuu kana maaltu rakkoo qabaa kaabineetii nyaatu rakkoo qabu
akka Harargee lixaatti bulchitu, akka Harargee bahaatti bulchitu, kaabinootaa fi kantiibaadhamu maal magaalaa kajaamu kanaatu rakkoo qabu. Silaa isaan uummata isaaniitiif yaadanii, silaa isaan uummata isaaniitiif dhimmamanii wanti uummata irratti gaggeeffamu takka hin jiru. Isaan garaa isaanii guutamnaan, jimaa bareedaa nyaannaan, xibsii bareedduu nyaannaan, re'een isaanii mana dhuftii fi maaltu isaan ga'e? Miskiinticha abbaan kiyya garuutu siigalee beelahee rakkatee qotachuu hin danda'u, facaafachuu hin danda'u, asiin kaantu asii oltuma, asiin kaantu asii gattuma, siigalee uummanni rakkoo hangana hin jaamne keessa jira. Baay'isawwee. Kana kan dubbachuu qabu warra silaa bakka san ni bulchaa. Biyyi san kaabinee qabdii waan ja'amu takkaatu kaabineen kun uummata bakka bu'ee bakka san ta'a. Rakkoo uummataa hin dubbatu. Mee amma shan gadhiyoon tan akkasii waa agarsiisan san uummata du'u jiru kanaaf maaliif gabbaanii feesbuuka gizee ta'an waa irra faarsaa oolan san ni qabanii feesbuuka san irratti uummanni kun duuti irraa haa dhaabbattu jaanii maaf sagalee takkan ta'een agartee ati maammi hin agarreen. Waan biraa odeessan isaan. Ayyee angaatu siif gaati amma. Wai wallahi hasa. Siif gaati. Ina araara gitta gitta. Siif gaati. Mee jara keenya dhiifama. Isinan waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee jara keenya akki goonu. Isin amma jara keenya wanna jiru Facebook Mama Yusuf Jaw kana irratti na erga. Mama Yusuf Jaw jala isinii kaaye. Ana dura natti TikTok kana saarawatti follow godhaadha yoo qabanne wanni kunis kaaraati. Mama Yusuf Jaw isinii kaayetiin jira. Asirratti keessaan na erga. Yoo barbaachisaa ta'e immoo bilbila WhatsApp itti isiniif hin kaa. Okay, awwalitti fufi. laala kinje isin amma nama karaa deemu nama jimaa dalagatuuf deemutu biyya keenya keessatti karaa kanatti miidhamaa jira jettan amma uummanni keenya sadarkaa duratti uummanni bahaa an Harargee bahallee hin beeku amma dhiya karaa carcar kana akka Itoophiyaatti gibirri dachaadhaan uummata keenya kabahaa kanaa sadarkaa tokkoffarra jira jimuuma akkatti irraa ganda kan kanarraa ilmaan fi agabsee amma waan namni keenya tuqintu jira waan haaraa amma uummanni keenya kophee milishaani baasaa huccuu milishaani baasaa maallaqa milishaani baasaa waa hunda baasiini baasa qotee bulaa kun kana baaseeti galgala guyyaa hoggoo akaafaa oole takka hoggoo qotaa oole manatti gala hoggaa inni manatti galee takkaahun salaatee waan haati manaatti kana ciniineen silaa gara hirriibaa achi deemu dhufanii ulaatti dadhawan hay huccuu tee fudhadhu ulee tante fudhadhu eessan dhaqa karaa ganta keessan kana keessa siin oloo deemu takkaahun labbaachuu kutu fi abaluu karaa kana gubbaa taa'ati waan karaa kana deemu eegaadha beeki maallaqa milishaa baasee jira hanga rasaasa ga'utti uummata kanaatu nafaqaa jira dallaani beektanii namni oggol olaatee ubar mishigii tolfataa miti yoo waraanni tokko alaa magaalaa takkaahun baadiyyaa gadda san seene halafarraa dura xaragu qotee bulaa kana horiin isaa rafne lubbuun isaa rafne jechuudha. Mee waan kana namu ganda keessa bakka jirtanitti mee gaafadha. Namni tokko guyyaa ooluu dalagaa oolee faraqaadha. Gabbaateeti karaa mana keetii olirra deemu. Bakka karaa wal qaxxaamursi kaanii achi eeydaa jechuudha. Talammadaati amma namni keenya ka godinarra jiru kana dhuga yoo ummata dalagee waaqtolee goobanaa jedhanii gaafa duraa godina keenya amma ciroo tana amata 27 hanga Tigireen jirtu waaqtolee goobanaa jedhanii nama wallaggaati bakka bu'aa dhaaba oppiidiyoo namni sun jiraatee du'e isaan beeku bakka san taa'a murtii godina sanitti kennamtu namni murteessu isa ture bakka bu'aa dhaabaati amma namni torbaan kan irraa agartee namni keenya irraa wal nyaataa jiru kun aangoo jabduudha qaba mee rakkoo bordodda irratti taatu rakkoo qabeenya godina san irratti taatu ol gaafatee rakkoo tana dhaabsisuudhaaf hagam takka tattaaffii godhe namoonni itti dhiyaatan namni waan kana odoo isaa mormuun ta'e namni waan kana gaafatee deebii irraa argate jira bulchituu godinaati ifii ol iyyitee beeyti hayyee maallaqa uummanni miliyeenan fuudhee kafalu kana akkaawwantii itti geessanii akkaawwantiin tun baankii Itoophiyaa keessa jirti namni jala deemee bakka miliyoonii 2 namni ukkaamame kana kafale maallaqni isaan qabanii
ummata haa deebisan jira. Gara misooma haa deebinu. Ummanni keenya horii baasaa karaa gaafa mallas eegalameetu arbarakkattee miicata. Harreen irran deemtu karaa dhumuu didee akkatti dhaabbatutti jira. Manni namaa dafne diigame. Ummanni keenya rakkoo keessa jira. Akka Itoophiyaatti buusii Itoophiyaatiif dhaababni buusan, milishaanii buusan, waajjira dhaabajjan, waajjira maarrejjan ummanni keenya jiruu keessa hin jiru. Wannummaa warri godinaa kun godhaa jiru. Amma shiftoota karaa gubbaa jiru kana nyaanni ciroorraa hi makiinaa manaatiin dhaqaa fi turee jiran bakka isaan gaara keessa jiranitti. Amma irratti baramnaan hawaashirraa huunoo mataaraa cinatti gartee nyaannichitti dhaqaa fi jiran shiftoota kanaaf. Wanni kun waan hidhata mootummaa walitti qabu malee waan shiftaa jedhanii uummata keenya irratti dhiisanii qabu irraa bu'amee itti fufa namni itti aanu. Irra ayyee carraa naa kan nuti hojjetani. Haji fudhadhu itti fufi. Ayyee maame qalbiin na caqataa ani jiraataa magaalaa Awwal jirooti. sheekha galatoon. Godina Harargee lixaa magaalaa jirooti obboleessa kiyya dhugaa jirtu walitti himna dhaggeeffadhu gaa. Ija bana na guddisi laa waan kana laalaa footoo taname na guddisi. Barsiin guddisuu dadhabe. Amma si warri jiroo namni akkasii jiru ni jira. Okay. Oo hin jiru. Yaada kee itti fufi. Waan biraatiin jenne jiraatan jiroo jira jechuuf hin jiru wanni marti ragaa fi munaasabaa hojii tolti barraa sa'umaa fi waan biraatii miti. Ayyee yaada keetti fufi jaala kiyyaa tuusi. Nuti hin duru warra bachirooti. Warra bachirooti nuti hin duru. Ayyee jireenya isaa suma keessa hin jira jechuu barbaadeeti. Itti fufuusi ati bakka jiraattu ni mini usi itti fufi yaaduma keetti irratti. Ayyee inshaallah rakkoon qabu jechuun dhugaa dubbachuu fi wanni hundi aarsa nama gaafatti beektaa. Ittuma dhiisati yaaduma keetti fufi. Samirra jiraattus lafarra jiraattus yaaduma Abshir keetti itti fufi. itti ofi na dhaggeeffadhu gaa yaada itti fufuu deemaa bara. Siifan doosuu deemaa rakkoon qabu. Karaa biraatiin amma nama fakkeenyaaf dafkaan bulaadhaa immoo biloo gara mootummaa keessa hin jira. An hojiin kiyya jechuun hojiin kiyya dafkaan bulaa hojii dhuunfaatiin hojjedhaa immoo sumuunii kaardii namni nama guutuu hin jiruuf. Haa ta'u malee immoo yaadni isin asirraa kaaftan dhugumatti kun waanuma dhugaati. Immoo gaafa tokko ta'anii waan takka ofirraa dhoowwine irratti waliin galu wal sossobnaan kijibnu. Maaliif kana jee beektaa gaafa tokko ammoo bulchiinsuma addaa tokkoon sii kaasame fagoon dhagimmeeti erga jara hooggansa gurguddaa kanatti bu'u akka wanni itti nama kasalatti bu'ee dhugaa dubbachuuf bulchuma addaa tokko waan inni nama godhin siima obboleessa kiyya. Sanuu nama baratiin beeka dhugaa gaafa waan nuti as keessa teenyee caasaa kana keessa teenyee affeelamu jiru. Ani nama haasa'u kun akkanatti jiru anaaf beeka. Bulchaan addaa tokko ani immoo kana jara keessa hin jiraa mere. Gaaf tokko ijoolleen wal geessan dhuftee mana kiyya kana du'aa goone mana gatteenya obboleessa kiyya. Hoggaa gatteenyu aboo kun abiyyi abaaraa kun biraanuu naggaa abaaraa kun wanni tana abaaraa siboo jaran amma du'aa goonaa jaran nagee dhiisaa hin jeeni beektaa. Maaliif na yanga biroonfataan nufi ta'e asii fi bildiginnaa keessa siboo sanaa bataabbatu bildiginnaan dhagaa kiyyaan cabsee jiraatu jira. Si jarana oonu irraa gaddaa baammaan tan haa aboo gaaraati qabiyyuu marbuu barbaaddu deemiti waajjira ministeeraa dhageen falmiin obboleessa kiyya. Anti jallaga kana gamachuun bo'uun jeen. Isin hoo nama baaraddaa dadhabee lafa isinirraa sirbaa fudhatee shanaashan kabulchiisuma magaalaa kanatti himuu dadhabdaniiti asii dheefa barakkatti nama lafuma nama takkaa irraa fuudheeti dhuguma namichi wanni isaan jedhanii beeku dhugaadha. Lafa asir baatan irraa fuudheeti mana kaan irra ijaaratee waa harkaan deemuu didanii beekta. Waan xiqqoo hafteef jecha qarshii muraasaaf mana sana irratti diige seeraan lajee dhaggeeffadhu obboleessa kiyya. Immoo waan kana immoo nuti achi keessa irraa bulchiinsa magaalaa kuma qabamma yeroo sanatti. Amma gaa dhaqanii komanne gurbaan wayii beekaare. Aboo gaa micaan boo'ee dhaqanii dhagaachantu mani milishaa mara cafaa jettee ijoolleen gareedhaan. Yaa obboleessa kiyya seeraan irra diigan jiigaamu. Itti jedhu mana diigi. Waajjira yaammadhu seeraan lajee osoo kuma qabuuti beekadhu gaa eenyuun namni kun bulchaa ardattaan siin jee. Amma gaa yaa obboleessa kiyya nama 20 wayii to'annaa jala galchee bara namichummaan kun. Aboo akkasii ijoollee nama tanaaf boochee du'aa hin uffatti eeggafadhu. Hayboo amma gon ijoollee dadhaboo ijoollee daangaa. Yoo si taate yookaan gootaan isinillee ittiin dabalaa hin jeenan. Maali yennaan ni falmattanii hin jeen akkasitti sanbooti. Nama isa ofirraa dhoowwuu dadhabee duuba
haa bulchiinsa bira kutee godina bira kutee paarlaamaan hawaasaa amma wanni jiru nama dhugaanti jedhan immoo tanuma onnee tanaaf eeggatu amma akka jahaa jaratti fala kana goonu yen ijoolleen mana dhaggeeffatteetu haa inni goone boo akka goonu akkana abaluu mi'ee abaluu kana bilbila isaa fida hoorratti hin dawwalee boo ana abaluu abaluutiin jama biloogara mootummaa ni beektaa mi'ee biloogara keessa irraa immoo mootummaan taayyoo yeroo sanatti akka jarraa ta'e taayyoo nu qabame taayyoo akka godhe gartee miti hin jee warra mootummaa daatee nama akkatti maaree jee caffaru hokkee qabee jira si tantee dhumatti hin jee ati hawaasa akkana goote immoo hawaasni hiriira galeeti faayidaa dhuunfatiif jecha hooggansi quban qabne akkana godhi jira jeen hooggansatti jeen sirraati ibsee hin jeen asumatti hooggansarraa amma namaan gahidhe san jala bu'eetan foorisaan kaayyaasee hafes gara araara deebisee hanga sadarkaa isaa hanga irraa buusuu takkatti jala deemina jechuudha akka dhuunfatteen dhugaa dubbachuuf immoo dhiibbaan akka dhuunfatti ni dhufa fakkeenyaaf amma sanuma bira deebii waacuma tana karaa waacuu kana waddeetii janiiti jira as aanaa jiru amma dhaggeeffadhu waan itti sii dhufuu deemu amma aanaa jiru kana sagalee tayyattee ijoolleen na dhufte abbuleessa anammaaf tiktook hin beeka zeeroodha tiktook irra hin jiru karaa feesbuukaatiin namoota kaatee gara amma gadama kubada baafee takka irra hin jira filoogara rabbi na kaasetti ngaa kaanaa jiroo kana dhagee yaa puleessa kiyya kaanaa jiroo waan kana rakkoo kana hin furtan taanan qaamni dhimmi ilaallatu akka furtanii jeetiin poostu gadhee bara. Bulchaan aanaa san dura boo rabbiin kadhannee dadhabne dhaggeeffadhu. Yaa boo gaamma gaa halkan ni dawwalee wayin bilbila kaasee calme jeetiin bulee mire. Ganama kaasee tan aboo manguttoo ergee gaayii. Haa dura araartiin jeet san dura beekadhu gaa warri godinaa hundi itti dhagee tanya gara biidii. Horichirra bobbee wanni quufanii dhiisi jeen jarri maqaa biraatti moggaasee itti bobbaafna. Beeki na waliin dhanii waa fuudhuuf amma anamma rakkoo mootummaa hooggantaa olii kana bira hin jiru amma gadhuunfattee ona gaafatan gatii tana kan sariin jirti. Osoo asii gatii sanatti ammoo ijoolleen miidiyaatis wal quba qabaanne. Immoo namni akkatti afaan damma dibatee aarsaa uummataaf kafalu uummanni sunis duuba jira amma fakkeenyaaf amma wanni takka tajirtu bara ammas. Gaafii Akka dhuunfatte rakkoon aarsaa na kafalta. jaala kiyya nuuf istee gaafii si gaafanna. Laal. Obsi gaafii ni jirti beeku. Oduu deemee dhumarra waan ga'insi itti dhufa. Sammuu amma namnummaan achi keessa dhalate jechuudha. Odoo Maqaalee siidhaa hundi gaafii danda'e jira dhaggeeffatu. dhagaye. Odoo tiyaasu itti gaafii Namni jira akkin siin jee laal. ati Namummachi keessa dhalate. Waacuu waddeetti nama jedhamu kana dhaggeeffatu mijaan filoogara mootummaa godinarra jiruuti. Maqaalee siidhaa hundi danda'a. Laal. Achirra jiran jee mijaan sun. Haati isaa garuu akka rabbii jirti. Amma isin reefu gandummaa maari yaabon gandummaa sanuu beekaniin jaa haati bar kophee malee lafa deemu jirtu bilisa kun bar gandummaa ka beeku jira maatii isaa beekee beelarraa baasee dhimma siyaasaa gandummaa kaantichi kutan dhiisa uume ofii suufuuffatee akkasitti deema haati miila lafa deemu jirta akkam gootaa haati dhalat keessa dhalti haa kan godhu amma mee gaafii si qabna gaafii nan fixa boodan tanaa dhufta naa qabadhu waa qindeeffadhuuti gaafii odoo naaf tiyaasu fakkeessa itti gaafii gaafatu ni taa obsi. maammee kiyya kana laal itti Maammee sii fixa rakkoo akkasii miti ree gurguraan maddi sii bara gurguraati akkasii. ammayyoodha. Gaafa mana naammaa naa jiru maqaa kana dhowwu akkam jedhan Gaafii gurbaan kun. qaxxaamuraa irraa fuudhi Haashim. Hayyee Gaafiin qaxxaamuraa nuti amma dhugaa Waan rakkoo naasaa jiru isin galee. hayyee eeme gaafii qaxxaamuraa gaafii qaxxaamura ta'in asi gaafadhu. Ati amma dhugaa rakkoo ilaa araddatti ilaa nam tokkotti ilaa abbaa araddatti jirtu achi jirta achi keessa jirta san nu ibsaa jirtaa beektee. jalaan tolsii dhufuun deemaa bakka isin jettan kanatti dhufuuf hin deeman maammee kiyya. Obsi xiqqisholaan namaa Yaada shiftaa hedduu kana namaa yoo hedduu dheengadda viidiyoo takka tanuu waraabee dhaggeeffadha nama bakka hin jiru shiftaa hanga dhumarratti nu shiftaa dheengaddaa kan asitti kunoo ijoollee gurbaa tokko kajjeessan hin jiru kabaddee isaadhaa gurbaa baddee isaasan. achiin nu dhaqe amma beeta sanii gadi taa boddeetii fi tawaachuu dhiisi. Na caqasigaa. Achiin Mucaa nu nama dhaqe. 18 guyyaa fuudhanii ijoollee gurbaa tokko biraan ajjeefne mucaan tokko saayiba kiyya re'ee waliin ansawuma shiftaa kanaatiin dalagaa san dhiisee dhagaa kiyya cabsu seenu bilisa kiyyaan na jaara ogeessa re'ee hin barbaadu lubbuma ibidda afaan kana jeetin dhagaa kiyya cabsu seenu dhagaa kanas dhiibbaa nu godhan nu dura bu'an jarri dhagaa nyaatu nu dhiisa jarri feerroo nyaata amma as deebi'eetin gurbaa kana gaafa qaban awoo bilisa kiyya rabbi sodaadhati warri qabees keessa jira awoo diinageetiniif kan na gurbaan ajjeesinaati jeetin maxxanse gurbaa kan poosti godhee jechuudhaan. Garaagarummaa isaa lamatti maallaqa ergaa jemboo haasan dura guyyaa lama barraa hafuura sagalee dhaga'uu dadhabe. Amma silkii xiyya cufadheetiin ka'ee bakka sanii deemu. Silkii xiyya.
silkii tiyya cufadheetin bakka sanii deeme obboleessa kiyya. Amma garummaa maafiyaa tuni warri amma bira jiru boo maaltu poosti godhuun si ga'ee naan jee bar. Yaa obboleessa kiyya amma warrummaa wajji jiru kun. Haadha keeti poosti godhuun maali yoo dhiibbaan ragaa moo isa ragaa mucaa kana yoo gallakkisuu diidanii maaree godhan yoo iyye ati wal quba qabdaa hin jeen jara. Maamee kiyya dhageessaa mi? Eessi dhaga'u jiraatti fuufeeti mataa dhayi. Ijuma ijjattiin siidhaa dubbii wal buqqiftii barra gaa hojii toltii mire kitaaba wal buqqiftu beeki jalaatti ol deemta. Amma maaltu siin ga'een jeen shiftaa hojii jirtaa hin jeen ati yoo ta'e ana haara shananiin jee yoo barbaachisaa ta'e ana hunu. Bakka amma gurbaa wallaahi hogga sanatti qarshii kuma ja'a qofa rabbiin itti akkaawunti irraa qaba. Kuma shan ergeetiifin jara sanitti hin dhayne garee saniin barbaadu jeetin kophaatti jabee guyyaa isiniinaa jechuudha osoo idarafatte asin dhalaayin viidiyoo takka waraabee gallakkiseera. Hattuu shiftaa akkana yoo kana qulqulleessuun mootummaan naannoo Oromiyaa fiifis yoo harka keessaa qabaate dura nafanni isaa uummanni kun hafuuraa fudhatu viidiyoo san waraabee gallakkise maamme karaa feesbuukaatiin. Uuyanii mana kiyya waraanni guututti shir godhanii anachee ka'ee fi hin deeme na dhukkubee waan yoo bakka kanatti irratti kottaa nachee isaan jeen boodarra. Sababa sanii viidiyoo sana kan kaasu warri godina akka malee dallanan hin kaase viidiyoo sana. Samboota dhiifama gaafadheetin akkasitti dhugaan jirtu irra dibaa miti wal keessa jirra nutummaa nuyi yoo kana wal qindeeffannee wal quba qabne anama fakkeenyaaf siyyoon kute nam tokko kana beeku hin jiru garuu gaafa jeena bara amicaan kun gaafa akkasii jeni wulilleen afuufanii tokkoffaa isaanumatti tolchee isaan waaloo keenyuma kan fagoon dagin. Kanaaf dhugaan jirtu akkamitti deemna karaa kam deemna tooftaa kamiin deemna yoo ka jennu ta'e warrummaa miidiyaa kun kamtu fakkeessuu deemaa fi kamtu poortokoolaa eeggatu deemaa fi dhugaa jirtu yoo akkasitti waliin himnee yaana waliin deeman. Yoo sanan ta'in immoo irra dibaadha namoo addeeroo keessaa ta'eefitiif deema gongo. Anis ammoo fakkeenya fakkeessee jiraachuun hin danda'a akka dhuunfaan karaa biraatiin maatii qabaa namni maatiin ati maal waan akkanaatti fakkeettaa ati dhiibba si gooti. Amma nuu miskiina kanaa miti. Jarummaa irraa roon kun roottuun tun jaartiidhaan toltu dhugaa dubbachuuf jaartii kokkee qabdii mana gattees jirurraa. Nuti faa miskiinni. Amma ragaan ati baate amma dubbideetti rawaanni fudhannee bulchiinsi ciroo taa'u waajjira dhaabarraa qabi. Dhagaye waajjira waajjira dhaabarraa qabi. Bulchituu godinarraa qabi. Dhimma nageenyarraa qabi. Hundinuu dhagaye gaa obsi gaa. Hundinuu shiftoota magaalaa san keessa maaddeeffatee nama hadaamatti ol deemu jala bilbilee gaaratti qabee ilma baddeessaa ijoollee carcar fuudhee gaara keessatti awwaalee maallaqa magaalaa keessatti buusisee atuu qarshii kumshan ergiteef qabatamaa warra dhufee mana kan keembarsiisuun wataaddarri sun akka caasaa tana keessa jiran ragaa baatee jedhu tanuma maamme kun arganne. Na dhaggeeffatu gaa? Wanni. Ayyee oofi. Gabaabsii dafii irraa bulgaa kada ragaa akka gaariitti kan raasii bu'aati mataa qofa ta'ee isin barbaachisu qofa keessaa walitti hin qindeessin alaalamu kumshan kan hin erge jara shifta irratti hin ergineen warra miidhama irratti hin erge buleessa kiyya isaan warri jara kaan shiftaa san irratti miti jarri sunis amma eenyu irratti erganii beekta siimu jarri sun garee wallaahi warra mootummaa kanaa miti garee sheeka ofiin jettu takkaa jira garee maqaa amantiidhaatu tana wanni irra diddiimnuuf hin jirtu boo fadanaan fannisaniiti akkaawuntii sanirra galchan obboleessa kiyya. Kanammoo keenyumti ka erge kun yoo ati bu'aan kana saaxillee akkana goonatteen homaatu nuukee ati nuti yeessuu deemta nu qaluu deemta atin jechuunis maalirree kun naa kun maaliyaa anuma fakkeenya fachi keessaa ga'een qabu abbaan dhimmaatu tokko abbaa dhimmaatu yoo kasi gaggeessu boo. Okay, galatoomii ayyaa chimkiyya ulfaadhoo horii bulle tanarratti daliin akka gaariitti jabaadhoo atilleen waan jiru ta'ee fi dadhabdees keessaanis nutti ergi akkas FB keenya qabadhu. Ayyee walaa quba qabaannu liinkii feesbuukaa kiyya isiniif hin argaa. Abgada. Jalgada. Ambe nuuree kana waajjira. Yoo. Okay, jirta. Nuuree kana dubbisi. Mooyo. Nuuree kana. Olin baane. Nuuree ol baasu eenyu? Laal nuuree kajuu kana.
Okay, Nur, okay, aye, ko ya, awal sing dia bisa ko. Hayye. Wanni Nure kun bar dokata da, private jala jira si yom ba si male narko. Oh. Gantitti tan ol baafna. Jabdun talaan. Na jala ol baftani na bra. Anaa jalaa boo yoo feete. Rakita oli basa Nure. Aye, Ab Yasin. Lakin jala body. Oh, irko jirta. Any Okay, aye. Enyu gabu. Jalanga tu dah. laal suuraan isin argitan tuni Wanni tun amma me ita. eewoma guyyoota kana keessa taa ture shiftaan halkan walakkaa daandii bordoddi irraa gara Finfinnee geessu laal. Walanjitii fi abra godaanaa bakka jaamutti Ayisuusii duratti baatee uummata saamtu laal. Kan dho'isaadhaan kaafamteedha. Fuulli isaanii haguuggatanii daandii guutanii dhaabbatu. Konkolaachisaan tokko ajaja isaanii didee yeroo darbutti yeroo dhaabuu baannaan ammoo rasaasaan rukutu. Namoonni uffata adii uffatan kun osoo hin taane meetira 10 duuba isaaniitti fagaatanii dhaabbatanii jira. Akkaataa kanaan uummata saamaa jiru. Namoonni kam jarri kun uffata aadaa uffate moo ana biraa moo? Laal uffata gosa uffatan namoonni kun uffata adii kan uffate ni jira. Akka uffata militarii fakkaatee uffate ni jira. Garuu meetira 10 walirraa fagaatan. Wal dura ka deemu nama tokko dabre nama biraa dabruu hin danda'u jechuudha. Gamaa fi gamana dhaabbatanii. Akka tooftaa waraanaatti bakka 2 yookaan bakka 3 godhan. Meetira 10 jechuun laal irraa fageenya achi osoo hin tahin bakka 3 yookaan bakka 2 kaayanii guruppiin duraa takkaa jira. Talamadaa jira ammaas haruma kanarra gad deemtee amma ta sadaffaa jira. Makiinaa yoo takka dabarte talamadaan dabartu. Yoo talamadaan dabarte Raayipii hunda jiranii bar makiinaa takka arkeetiin akkaataan isaan itti akkanaa jira makiinuma sanirraa namni waa hubatu ni hubata. Makiinaa Wallaali ijabana kiyya amma waan kana laal namni keenya gartee misliid maqaa shiftaa juu kanaan misliid ta'uu hin qabu. Shiftaa kana kan organize godhee heeratti baasee biyya san keessatti saamaa jee namaaf hayyama godhe mootummaadha. Akkasii miti. akkas. Dubbii shiftaa juu kana laalamma mootummaan isaatu shiftaadha. Kan waan kana godhaa jirus shiftaa kophaa biraa Jaappaan irraa dhufeetii miti. Shiftaan mootummaa tokko namni zarafamu akka uummanni saamamu. Baajenni biyyattiidhaa bar saaminsaan fidaa janii bar GDP'n biyyaa gaafa du'e bar obboleeyyan kiyya. Kun bar waan sanada isaanii keessaa bahee bar. Amma fakkeenyaa fi wantoota hedduu gartee gara kaan waraana bilisummaa Oromoo kaan ammoo faannoo kana maxxansuu barbaadu. Harka 100 harka 99.9 kan biyya san keessatti heeraan shiftummaadhaaf hayyama kennee waraana isaati gubba. Abiyyi amma bar waraana irra dhaabbateeti zarafaa hoggaa zaraftan ammoo dantaa teessanii horfadhaa jeni bar. Bar ministeera biyyaa tokkos jee. Yookaan ammoo Kuraan siiboo zarafaan qaqallatteeti bar amma kakarana seenan bar. Amma gaa uummanni kun maal godhuu qabaa waan jettu sani dubbiin. Garee shiftaadhaa wanni gartee isii baasu shiftuma akkasii itti goota. Yookaan ammoo gartee especially namni keenya Oromoodhaa kan bahaa kana waan irratti xiyyeeffannaa guddaa ture jira karaa Harargeeraa kana. Ragaan bar mootummaa jee waan ragaa biraa ka barbaannu jiru bar. Liidarootuma gartee maafiyoota kanaatu gabbaha uummata saamaa zarafaa jee bar akkaawuntii qabanii makiina qabaa bar warri waa guuru kun bar. Si makiina qaba akkaawuntiin isaanii akka akkaawuntii warra gurguddatti private taatee jirtiiti. Maraataan. This is a government.
at its best. Dhugumaan isin Tidis ini dhufa bareedduu keenya mootummaan uummata Oromootii waa fite jeetuma jala fiige boodanuma dhufa tidii jeete amma okay. namni hedduu dhufee waan. Miinyan qabu. Laal jarana laal. Mootummaan kuni waggaa 8 jira. Filmaata kana booda namoonni baay'een filmaata kana booda ni jijjiiramaa jangisee kokkee qabdi. Filmaata kana booda mootummaa irra jiruutu itti deebi'e malee mootummaa biraatii miti. Kan abdachuu qabnu sila mootummaa biraatii meebi. akka gaarii saamuu fi maandeeta kenniteef yookaan ammoo gartee hamilee si jeesuus akka dachaa godhu si saamuus akka dachaa godhu dubartii guddoo Silaayyoo qaatelaal gadaa yeroo filannoon dhala'u kana uummata xiqqoo shushukkuu qabaabar. Vaasiliin illee hidhii irra dibuu qabaabar. Waan gaarii takka godhuutii qabaabar. gartee Meeksikoo keessaa gartee warra diraag loordii san gartee santu irra disipiliina qabaa beekan. Waan ifaame isa kun. Uummanni Oromoo sababuun qabu laal. Shiftaan biraa tokkollee hin jiru bakka biraatiin dhufne. Shiftaa kan uume mootummaa. Mootummaan matammaan isaatu shiftaadha. Maafiyaadha. Uummanni Oromoo furmaata gara biraa barbaaduun qabu. Sayidaa biyyoo dhaquun qabu, Sheekana Hussein dhaquun qabu. Furmaanni harkuma uummata kanaa jira. Keessaafuu uummanni bahaa kun dhimma gosaa, sheeka, gandaa waan kana dhiisuu qaba. Wanni nutti abadde. Sheekaas ka gartee mootummaa wajjin dhaabbatee qamadiitti kutbaa godhu tumaaf keessaa haa baasu. Tumeef keessaa haa baasu. Wannummaan nuu kana akkana godhee beeka gadaa waan kana. Waggaa 3 dura labuu turree beeka. Wanni tun asitti nun deemtu. Jennee waan gandaaf gosaa kana. Okay galatoom. Mee nuure. Reefuu sol baatee gabbuute. Yaasin dhiifama sittiin dhufa. Nuure ni jirta. Ana buaf. No ni jira asirra jira. Ayya. Nagaa fayyaa bakka jiraatte nuuree welcome. Ayee. Egaa akkam jirtu Gaarii. Silaa suuraa kanarraa hin dubbachuu fi erga ibsaan illee irraa dubbate. Suuraan kun